Nagaanii fayyaanni Waaqayyoo bakka jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu. Arras dubbii sagalee Waaqayyoo qabadhee kan inni isiniif dhiyaadhe ani obboleessa keessan Galataa Dhinsaati. Viidiyoowwan keenya kanaan dura darban keessatti sagalee Waaqayyoo barataa itti eebbifamaa akka turtan abdii guddaan qaba. Ammas waan tokkoon isiniin jedha. Viidiyoo keenya kana sheer gochuudhaan yuutuubii keenya immoo sabiskiraayib gochuudhaan ammas nu hordofaa hiriyoota keessan namoota adda addaa nu qaqqabsiisaan isiniin jedha. Waaqayyoo guddaa bara keessan haa eebbisu. Har'as kunoo sagalee Waaqayyoo Wangeela Yohaannis boqonnaa 6 lakkoofsa 25 irratti wal wajjin ilaalla. Kutaa kana nan dubbisaa akkas jedha. Yommus jarri Yesuusin bishaanicha gamatti argatanii yaa barsiisa yoomas geesse ittiin jedhan. Yesuus immoo deebise dhuguman isinitti himaa isin milikkita waan argitaniif utuu hin ta'in buddeen nyaattanii waan quuftaniif na barbaaddu jedhe. Asumarra dhaabbachuun sagalee Waaqayyoo wal wajjin ilaalla. Waaqayyo akka nutti dubbatuuf Waaqayyoodhaan kadhanna. Abbaa yeroo kanaa kan taate ati Waaqayyoodha, galanni siif haa ta'u. Kanaan dura guyyoota keenya darban keessatti karaa dubbii sagalee keetii nutti dubbachuudhaan nu barsiisaa turte. Namoota baay'ees jireenya isaanii akka hiika argatu, karaan isaanii akka qajeelu gochaa turte. Arras yaa Waaqayyo nutti dubbachuun fedhaaf jaalala kee haa ta'u. Obboloonni koo biyya garaagaraa ta'anii sagalee kana dhaggeeffatan hundumtinuu haa fayyan, manni isaanii haa fayyu, jireenyi isaanii haa fayyu. Yaa Waaqayyo Gooftaa, karaa sagalee ergitu kanaa mana isaanii ol qabuun abdii isaanii iddootti deebisuun fedhaaf jaalala kee haa ta'u. Waan nu eebbiftuuf si haa galatu. Maqaa ilma kee Yesuusiin. Ameen. Egaa sagalee Waaqayyoo guyyaa har'aa Wangeela Yohaannis boqonnaa 6 lakkoofsa 25 irra dhaabbachuudhaan Kiristoosin barbaaduu mata duree jedhu irratti wal wajjin ilaalla. Kiristoosin barbaaduu wanti jedhu kun hiika guddaa of keessaa qaba. Yeroo kana namoonni baay'een kan isaan barbaadan wantoota adda addaati. Kanaaf iyyuu cimsee waa'ee Kiristoosin barbaaduu dubbachuun barbaada. Wangeela Yohaannis boqonnaa 6 kana guutummaa isaa yoo ilaaltan waa'ee jara Kiristoosin barbaadanii argina. Kutaa kana keessatti namoota gosa lamatu Yesuus wajjin deemaa ture. Warri tokko warra Kiristoosin barbaadanidha. Warri lammaffaan warra Kiristoos irraa waa barbaadanidha. Jarri kun lamaan iyyuu Kiristoos duukaa deemaa jiru. Kaleessumtii Kiristoos gooftaan keenya Yesuus Kiristoos isaan barsiisaa waan tureefi baay'ee Kiristoos waan isaan barsiiseef irraa barataa turan. Miila isaa jala ta'anii barataa turan. Erga isaan barsiisee xumurees lafti isaanitti dhiyeera waan ta'eef si'achi dhaqanii lafa buddeen bitatanii nyaatanii qaban jedhee gooftaan keenya Yesuus achuma isaan teessisee akka isaan buddeen nyaatanii quufan isaan godhe. Jarri kaleessa buddeen Yesuus irraa nyaatanii quufan kuni erga mana isaanitti galanii booddee borumtaasaas utuu lafti hin bariin Kiristoosin barbaacha manaa ba'an. Garuu waan ta'e isin dhibu tokko jarri kuni Kiristoosin barbaacha manaa ba'an lafa Kiristoos jiru dhaqan miti. Jarri kun lafuma kaleessa buddeen nyaatanii quufan dhaqan. Yesuus lafa kan biraa dhaabataa jira. Jarri garuu lafuma kaleessatti Yesuus buddeen isaan nyaachisetti wal ga'anii dhaabatu. Asumaan waan tokkoon dubbachuu barbaada. Namoonni baay'een irra barbaacha isaanii keessatti lafa Yesuus jiru utuu hin taane lafatti buddeen nyaatanii quufan jiru. Lafa Yesuus jiru utuu hin taane lafa firoonni isaanii baay'atanii jiran jiru. Namoonni baay'een lafa barbaacha isaanii jiru malee lafa Yesuus jiru miti. Jarri kun Yesuusin barbaachadha kan isaan manaa ba'anii garuu lafa Yesuus jiru hin dhanne. Namoonni baay'een kan isaan wal dhiibaa jiran arras lafa Yesuus jirutti utuu hin ta'in lafa buddeenni jiruttidha. Lafa Yesuus jirutti utuu hin ta'in lafa faayidaan jiruttidha. Jarri kun lafa kaleessa buddeen nyaatanii quufan dhaabatanii Yesuusin eegu. Yesuusis achi dhufuu dide. Kanaaf iddoo jiran sanaatii gara lafa Yesuus jirutti socho'an. Gaafa dhaqanii Yesuusin argatan barsiisaa yoomas geesse ittiin jedhan. Yesuus immoo deebise an dhuguman isiniin jedha. Isin milikkita waan argitaniif na barbaaddus miti. Kaleessa buddeen nyaattanii waan quuftaniif na barbaaddu jedhee dhoksaa isaan keessa jiru erga itti mee booda Yesuus duukaa adeemsa jalqaban jarri. Na hordofaa. Jarri Yesuus duukaa adeemsa jalqaban. Adeemsa gaafa jalqaban waan tokkotu asitti uumameera. Warri Yesuusin barbaadan Yesuusitti maxxananii bobaa Yesuus jala deemu. Warri Yesuus irraa waa barbaadan immoo gara dudduubaa deemaa jiru. Warri Yesuusitti maxxananii deeman kuni warra Yesuusin barbaadanidha. Isaan yeroo hundumaa Yesuus duukaa haasa'u. Waa'ee jireenyaa, waa'ee deemsaa, waa'ee karaa, waa'ee wanta baay'ee Yesuusin gaafataa deemu. Yeroo hundumaa Yesuus duukaa haasaa qabu. Yeroo hundumaa Yesuus duukaa hariiroo fayyaalessa qabu. Hariiroo walitti dhufaa qabu. Warri buddeen barbaacha dhufan yookaas immoo warri Yesuus irraa waa barbaadan immoo achi fagaatanii gara dudduubaa deemu. Isaan yeroo tokko bicha harka kaasanii gaaffii gaafatu yookaas immoo yeroo tokko bicha Yesuus duukaa dubbatu. Innis yeroo attamiidha? Yeroo beelaan gaaffii buddeenaa kaasuuf qofa Yesuus duukaa deemaa jiru. Warri Yesuusin barbaadan immoo si'a baay'ee Yesuus duukaa haasa'u. Yeroo hundumaa Yesuus duukaa haasa'u. Arras namoonni baay'een akkasidha.
Yesuus duukaa kanaasaa mana isaanii keessatti yeroo hundumaa ganama kan kadhatan, galgala kan kadhatan, guyyaa kan kadhatan, yeroo hundumaa Waaqayyo duukaa gumgumaa kan jiraatan, Waaqayyo duukaa haasaa kan jiraatan, manni namoota baay'ee manni Yesuus duukaa haasaa qabu. Jireenyi namoota baay'ee Yesuus duukaa haasaa qabu arras jira. Namoonni tokko tokko immoo mana isaanii keessatti gaafuma dhukkubaa bicha harka ol kaasanii mataan na dhukkubaa jira Waaqayyoodhaan itti himachuudhaaf. Gaafuma garaan isaan dhukkube garaan na dhukkubaa jira jechuudhaaf. Gaafuma karaa deemuu fedhanii karaa kanarra deemuu fedhan jira quba qabaadhodhanii Yesuusiin beeksisuudhaaf kan jiran jiru. Isaan kuni warra Yesuusiin barbaadan miti, warra Yesuus irraa waa barbaadanidha. Jarri Yesuusiin barbaadan Yesuusitti maxxananii deemu. Waan isin dhibu jarri kaleessa gaafa buddeen nyaatanis miila Yesuus jala ta'anii nyaatan. Arra gaafa buddeen hin jirres bobaa Yesuus jala galanii deemu. Warri kaleessa Yesuus jala ta'anii buddeen nyaatan arra immoo buddeen barbaadu waan ta'eef sa'atii buddeenni nyaatamuun barbaachisetti gaaffii kaasuuf dudduuba deemaa jiru. Waan isin dhibu jarri kun ituu deemaa jiranii yerootti buddeen nyaachuun isaan barbaachisetti warri dudduuba deemaa jiran harka ol kaasanii Yesuusiin gaaffii gaafatan. Buddeen nuu kenni jedhan. Yesuus immoo itti galagale inni jedhu kun hiikkaa qaba. Jarri Yesuus irraa fagoo jiraachuu isaanii kan ibsudha. Yesuus of bukkeetti ilaalee yookaas immoo of cinaatti isaan ilaalee akkasitti ilaalee isin buddeen barbaaddu jedhee itti dubbate miti. Itti galagalee fagoo waan jiranii fi lafa isaan jiran sanatti galagalee arra buddeenaa hin argattan jedheetti. Kaleessa buddeen isinii kenneera. Arra garuu isa buddeen jireenyaa ta'ee buddeen bara baraa ta'ee isinii waaqarraa dhufe dhiiga koo dhugaa foon koo nyaadhaa ani buddeen waaqarraa isinii ergamedha gaafa inni ittiin jedhu jarri fagoo jiru Yesuus irraa. Gaaffii isaan gaafatanis gaaffii buddeenaati. Achi keessatti gaaffii isaan gaafatan gaaffii akkas jedhu tokkodha. Calluma jedhiiti buddeen nuu kenni. Nuun waan kan biraas hin rakkifnu jedhan. Waaqayyo jireenya keenya keessatti akkuma nuun callumannee nyaannu hin barbaadu. Akkuma nuun callumannee beelofnus hin barbaadu. Akkuma nuun callumannee kolfaa oolus hin barbaadu. Akkuma nuun callumannee bo'aa oolus hin barbaadu. Waaqayyo jireenya keenyatti dhuka godheera. Waan isin dhibu Waaqayyo jireenya keenyatti dhuka godheera. Fakkeenyaaf namoonni agadaa beektan fakkeenya isinii fudhadhaa. Agadaan ofirraatti dhuka qaba. Agadaan kun dhuki isaa waan gurguddaa lamaaf isa fayyada. Inni tokko agadaan kun ol jedhee qaxxi jedhee akka inni dhaabatuu fi dhuki kun isa fayyada jechuudha jabina isaafi. Utuu dhuka kana qabu ta'e yoo itti yaaddan agadaan kun akka qunceetti maramuu danda'a. Garuu dhuki isaa kun akka inni ol jedhee dhaabatu isa godha. Jireenya keenya keessatti amantiin keenya akka jabaatee dhaabatuu fi Waaqayyo dhuka jireenya keenyatti godheera. Amantiin keenya akka of danda'aa ta'uu fi Waaqayyo dhuka jireenya keenyatti godheera. Dhuki kun dhuka gammachuudha, dhuka gaddaati, dhuka galateeffannoodha, dhuka kadhannaadha. Yeroo tokko hin kadhanna. Dhuka kadhannaa keessaa gaafa baanu immoo hin galateeffanna. Waatu nuu ta'a kadhannaa keenyaan. Akkuma kadhanne sanatti callumannee kadhataa nafnu. Isa kadhanne sanaaf Waaqayyo dhuka kadhannaa keessaa nu baasee waa nu godhee dhuka galateeffannaatti nu galcha. Hin galateeffanna. Erga galateeffannee kaane booda callumannee akka lilchinetti akka galateeffannetti immoo nafnu. Amma immoo deebinee dhuka galateeffannaa keessaa baanee dhuka kadhannaatti deebina. Wantoota baay'ee keessa gala, wantoota baay'ee keessaa ba'a, amantiin keenyas jabaataa, waan meeqas baraa deemna jechaadha. Dhuki agadaa kanaa kan inni isa gargaaruuf inni lammaffaan immoo maalidha yoo jettan namni yeroo agadaa quncisu amma dhuka isaa duwwaatti quncisa. Utuu dhukan qabu ta'e itti yaada. Agadaa kana gaafa mataarraa quncisanii miilatti gadi ba'a. Jireenya keenya keessatti Waaqayyo kan inni dhuka godheefi akka seexanni nu quncisee takkaatti bakkaan nu balleesse. Akka lafa yaade sanatti nu quncisee nu balleessuu hin dandeenyetti Waaqayyo dhukatti nu godhe. Namoonni tokko wanta mana qabe kun dhukkubna mana qabe kun qorumsa manatti dhufe kun na balleessuufidha. Si balleessuuf miti. Dhuka qaba. Dhuka ga'ee si biraa deebu qaba. Dhuka amma lafatti si qoruutti qaba. Hamma lafatti si rakkisuutti qaba. Isa booda waatu jira jechuudha. Waaqayyos kana kan godhu jireenya keenya keessatti nu balleessuuf otoo hin ta'in jabina amantii keenyaaf kan inni godhudha. Kanaaf maal jechuun barbaade jarri calluma jedhii buddeen nuu kennedhaan. Arras buddeen nuu kenni, boris buddeen nuu kenni, buddeenuma duwwaa nuu kenniteennaan gaaffii kan biraas irratti hin kaafnudhaan. Buddeenuma bichaa nuu kenniteennaan gaaffii kan biraa hin qabnudhaan. Yesuus immoo har'a dhiiga koo dhugaa foon koo nyaadhaa isaaniin jedhe. Yeroo kana gargar deeban warri Yesuusin barbaadaniif warri Yesuus irraa waa barbaadan garaagara deeban. Warri Yesuus irraa waa barbaadan miila ariifataadhaan Yesuus biraa galagalan. Miila ariifataadhaan Yesuus biraa dudduuba deebi'an. Daddafanii wanti isaan Yesuus biraa deebanii fi icciitii keessoo qaba. Daddafanii gaafa isaan sokkan suni baqaa irraa galagalle waan ta'eef Yesuus kottaa ishii deebi'aa hin sokkinaa. Buddeena ija lama buddeena ija sadii illee isinii barbaada. Hin dhaqiidhaa jedhee akka isaan waamuu fi daddafanii didichaa sokkan.
Yesuus immoo akkas godhe miti faallaasaa. Isaaniin qooda kottaa deebi'aa sokkiinaa buddeena jala sadiin isinii barbaada waama ta'een isinii godhaati sokkiinaa akka inni isaaniin jedhu irraa barbaadanii fiigaa kaanaan Yesuus immoo warra isa bira jiraniin isiniyyuu dhaquu barbaaddu taanaan dhaquu dandeessu ittiin jedhe. Kun immoo gaaffii isaaniif waanuma garaa isaan kutu. Foormulaa jarri kun fayyadamani foormulaa nagada keessaati. Foormulaa Yesuus fayyadame foormulaa sagada keessaati. Foormulaan nagada keessaa foormulaa sagada keessaa garaagara. Jarri kun inni isaan fayyadamaniif akkaataa isaan itti deemaa jiran isa nagada keessatti godhamu tokkodha. Yeroo baay'ee kan na dhibu naanii nagada keessatti namoonni tokko suuqii dhaqanii meeqa kunnanii gaafatu. Isa booddee isin gochuu baattanis namoonni baay'een akka kana godhan nan amana. Kun meeqadhanii gaafa isaan gaafatanii qarshii 5,000 ittiin jedha abbaan suuqii. Araa qarshii 4,000 naa kennu ittiin jedhu. Isa booda kanaan immoo siin kennu qarshii 5,000 waan tokkoyyuu irraa hin irratu ittiin jedha. 4,000 ta'u taanaan hin bitu jedhanii hin bitu garuu qarshii 1,000 yookaan immoo akka namichi qarshii 4,000 isaanii kennu beeku. Kanaafiyyuu kanan ta'u taanaan immoo dhanii darbatanii achi buusanii fiigaa qabu. Waan isin dhibu miilaan fiigu malee gurri isaanii suuqii keessatti hafe jechuudha. Kottu amma bakka fudhadhu rakkoon qabu naan jedhanii gurra isaanii suuqii keessatti hirkisanii miilaan fiigaa sokku. Namumti wayii tokkotu gaafa sana dudduuba isaaniidha qofa yookaas immoo nama kan biraa waame isatu na waamedhanii deebii fudhadhu naan jettee hiriiranii ol deebi'u. Isinii galaa namoonni kun isa isaan nagada keessatti muudii namoonni nagada keessatti qabata jedhanni kun. Jarri kun muudii akkasii Yesuusitti qabachuu barbaannaan Yesuusi kottaa deebi'aatii bakka rakkoon qabuuti har'aa fi isiniif hin kennaa jechuu dideetu warra isa biratti hafaniinu isinuu dhaquu barbaannaan hin danda'ama duukaa sokkaa utuu isinitti hin dhiyin ittiin jedhe. Warri Yesuus irraa barbaadan buddeen waan dhabaniif sokkanii warri Yesuusin argatan immoo akkas jedhanii dubbatan. Maal Yesuus eessa dhanaree nuun si dhiibnee dubbii jireenya bara baraa kan qabu jireenyas kan qabu nuun si argannee irra si dhiibnee sokkinu jedhan. Arrayyuu waldaa keessaa warri buddeen barbaadan sokkaa jiru warri Yesuusin argatan warri Yesuusin barbaadan itti hafanii jireenya aaraa jiraachaa jiru. Arras waldaa keessaatti namoota baay'eetu interviiyuu godhanii tokkoon kaasanii namoota guyyaa sanbataa waldaa dhufan. Maaliif dhufte yoo ittiin jedhani namni Yesuusin barbaachan dhufe jedhu nama muraasa. Tarii immoo hin jiru waan jedhus nan shakka. Namoonni baay'een kalee koostu na dhukkubee naan hin dhufe. Miila kootu na dhukkuba waan ta'eef hin dhufe. Piroojeektii wayii tokko jalqabee baajata gidduutti na jalaa dhumnaan hin dhufe. Akka Waaqayyo sooressa na godhuuf hin dhufe. Akka Waaqayyo balbala naa banuuf hin dhufe. Wanti namoonni matan hundi isaa waan lafarraati. Waan Yesuus irraa barbaadamu malee Yesuusin barbaaduu miti waan namoonni baay'een deemaniif. Kanaafiyyuu waan nama dhibu waan nama gaddisiisu. Namoonni baay'een Yesuusin barbaaduu irra Yesuus irraa waa barbaadu. Ergaan sii qaba. Adeemsa amma gochaa jirtu kana keessatti Yesuus irraa waa barbaadda yoo taate arraa kaasiitu Yesuus qofaa barbaade. Rakkoo waldaa kiristaanaa keessa jiru inni guddaan Yesuusin barbaaduu irra Yesuus irraa waa barbaaduudha. Gaafa Yesuusin barbaannu wantoota nuu ta'antu jira. Isa jalqabaa gaafa Yesuusin barbaannu Yesuus maan argan. Gaafa Yesuusin argattu immoo hin qabatta. Maalti qabama isa jedhuufi wantoonni ati qabachuun qaba naa kennamuu qabu argachuun qaba wantoonni ati hundumti isaa gaafa ati Yesuusin argattu sii qabamuu danda'a. Ati inni guddaan ati Yesuus duukaa wal argachuudha. Yeroo tokko nuuni Yesuusin barbaannatu hin ta'in Yesuus irraa waa barbaanna. Yesuus immoo numa mataa keenya barbaada. Nu waa barbaacha deemnaa Yesuus immoo numa barbaada. Nu Yesuus duukaa immoo wal argannutti isa argachuuf adeemnu hin argannu. Wangeela Luqaas boqonnaa 5 lakkoofsa 1 qabdanii kaastanii gaafa laaltan kutaa kana keessatti waan dinqii tokko argitu. Simoon Phexros qurxummii barbaacha laga bu'e. Yesuus immoo isuma mataa isaa barbaacha laga bu'e. Simoon qurxummii barbaada Yesuus isa barbaada. Simoon gaafa laga dhaqee halkan guutuu kiyyoo darbataa bulus qurxummii qabachuu matumaan dandeenye. Maal rakkoon uumame kaleessoo qurxummii qabataa ture. Rakkoo wayii uumameera. Kiristoos isa barbaadaa jira waan ta'eef amma Kiristoosiif qabamutti qurxummii matumaa qabachuu hin dandeenye. Baay'een keenya maaliif qabachuu dadhabne isinitti himu nan qabadhannee manaa baanaa hin qabannu garuu maaliif yoo jettani isa nu barbaaduuf hin qabamiin jirra. Isa nu barbaadutu nu qabachuuf deemaa jira waan ta'eef amma isa si barbaadu Kiristoosiif qabamtutti isa barbaaddu immoo qabachuu hin dandeessu. Nan qabadhattee gabaa dhatte keessaa bada. Nan qabadhattee waajjira adda addaa dhatta waajjira dhatte keessaa bada. Rakkoon isaa maaliin situ Kiristoosiif hin qabamiin jira. Namni Kiristoosiif qabamee waan qabatu hin dhabu. Rakkoon kan biraan jiru qurxummiiti bishaan keessaa bade miti. Guyyaa gaafasiittis immoo guyyaa addaa ta'e miti. Simoon Phexros faa Yesuus qabachuu waan barbaaduuf amma Yesuusiif qabamanitti qurxummii qabachuu dadhaban. Yesuusin dhufe. Gaafa dhufu markaba isaaniitti ol gale. Isaan qabate. Isaan barsiise. Isa booddee amma kiyyoo keessan darbadhaa jedhe Yesuus. Erga isaan qabatee booddee yoo Yesuusiif qabamte wantoonni ati qabachuuf kaattu baay'ee salphaadha. Sii qabamuu danda'u. Gaafa bishaanichatti dhaqanii galan
kiyyoo isaanii bishaanicha lafuma eda darbataa turanitti darbatan. Iddoo edaatti darbatanii achumaa qabatan. Namoonni baay'een kan isaan qabachuu dadhabanii jiran gatii waaqayyoof hin qabamiin jiranidha. Achumatti darbatanii achumaa qabatanii Simoon Phexros yeroo tokko gaaffii kana kaasigaa. Attamitti lafan kaleessa dhabetti na deebifta. Edayyuu halkan guutuun darbataa bulee. Isa edaa qofaa keedhatte har'a si duukaan dhaqadhe Yesuusi. Gaafa Yesuus duukaa wal argattu salphaadha. Si duukaa dhaqa, lola kee si duukaa dhaqa. Isa booddee Simoon Phexros lafuma kaleessa darbatee dhabetti darbatee qabate. Baay'een keenya qabachuu kan dadhabne Yesuusiif hin qabamiin jirra. Yesuusiif qabamnaan wanti nuun qabachuuf jennu salphaadha. Isa lammeeffaa gaafa Yesuusin argattu hin fayyita. Namoonni baay'een amma hin fayyineen. Yeroo tokko mataan dhukkubnaan fayyanii galanii borimmoo miilli dhukkubnaan waldaa dhufu. Yeroo tokko kaleen gama bitaa isaan dhukkubnaan dhufanii torban immoo kaleen gama mirgaa isaan dhukkubnaan waldaa dhufu. Yeroo tokko harki bitaa isaan dhukkubnaan waldaa dhufanii yeroo tokko immoo harki mirgaa isaan dhukkubnaan waldaa dhufu. Maaliif yoo jettanii namoonni baay'een Kiristoos irraa waa barbaadu malee Kiristoos hin arganne. Kiristoos hin arganne. Fayyina guutuu sana namaa kennuu danda'u. Kiristoos waan hundumaa keenya isa ta'e. Waan meeqa waan 100 barbaadurraa waan tokkicha barbaaduun baay'ee salphaadha. Innis immoo Kiristoosiin barbaadu. Kiristoosiin argattennaan wantoonni hundumtuu siif hin danda'amu. Wantoota hundumaa qabachuu dandeessa. Wangeela Luqaas boqonnaa 8 lakkoofsa 42 irratti dubartittiin waggaa 12 dhiigi ishee dhangala'e tokkotu jira. Dubartittiin waggaa 12 kan dhiigi ishee dhangala'e utuu Yesuus wajjin deemtuu miti. Utuu mana marfee irra deemtuuti. Utuu mana buufata fayyaa irra deemtuu waggaa 12 lakkoofsifte malee Yesuusitti maxxanteetu jirtu waggaa 12 lakkoofsifte miti. Kan isheen Yesuusin argite guyyaa tokko qofaadha. Kan isheen mana yaalaa jiraatte waggaa 12dha. Qabeenyi ishee kan dhume waggaa 12 mana yaalaa keessattidha. Fayyinni kan ishee ta'e guyyaa tokkicha Yesuusin argite naanidha. Baay'een keenya Yesuusin hin argin jirra. Lafa baay'ee dhanne malee Yesuusin argine miti. Waldaa 12 seenne malee Yesuusin argine miti. Tajaajilaa 12 irraa tajaajilamne malee Yesuusin argine miti. Waldaa 12 dhaquu miti. Waldaa tokko dhaqanii Yesuusin arguuti fayyinadha. Kanaaf hin fayyine baay'een keenya. Namoota tokko dhuga boomsa isaanii ilaala. Waldaa akkasii dhaqeera waldaa durii akkasidha. Mana yaalaa lafa akkasii dhaqee achittis yaala naa taasifamee yaalamee ragaruu hin fayyine. Amma immoo mana yaalaa iddoo akkasii dhaqeeru duriidha kun. Amma immoo keessa bahanii akkas jechuutti ka'aniiru. Mana sagadaa iddoo akkasii dhaqeera achittis hoomtuu naaf furmaan hin argamne ammas mana sagadaa iddoo akkasii dhaqee achittis furmaata hin arganne. Kun maal jechuudha amma hiikkaansaa? Wanti guddaan waldaa barbaaduu miti. Wanti guddaan waldaa lakkaa'uu miti. Wanti guddaan Yesuus Kiristoosin argachuudha. Dubartittiin gaaffii isheen guddaan mana yaalaa iddoo akkasiitti qabeenyi ishee dhumeedha. Macaafni qulqulluun waggaa 12 guutuudha immoo kan nama dhibu. Ilma dhangala'aa dhiinni ishee mana yaalaa irratti deemtu. Garuu gaaf tokko bichaa Yesuus duukaa kaate. Yesuusin ija isheedhaan argite harka isheedhaan qabatte. Hin fayyite. Ergaan sii qaba. Fayyuu barbaadda taanaan Yesuus duukaa wal argi. Lafuma jirtu kanatti Yesuus duukaa wal argi. Yesuus isa waan hundumaa keenya ta'e duukaa wal argi. Yesuus waan hundumaa keeti. Yesuus fayyina keeti. Fayyina kee fooniiti, fayyina kee hafuuraati. Yesuusin argattennaan hin fayyita. Yesuusin argattennaan hin fayyita. Kanaafiyyuu namoonni baay'een Yesuusin hin arganne. Yesuusin barbaadaa jiru malee, Yesuus irraa waa barbaadaa jiru malee Yesuusin barbaadaa jiru miti. Rakkoon namoota baay'ee Yesuusin barbaadurraa Yesuus irraa waa barbaaduudha. Waaqayyo dhukkuba kanarraa nu haa fayyisu. Waaqayyo biyyaaf lafa jirtanitti isin haa eebbisu. Egaa guddaan isiniin jaalladha. Arras waayilli koo na wajjin jiru ogeessi kaameraa obboleessa koo Efreem Dirribaati. Waaqayyo bara kee, jireenya kee, hojii kee hundumaa siif haa qajeelchu. Kallattii garaagaraatiin biyya adda addaa teessanii nu hordofaa kan jirtan Waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Viidiyoo keenya sheer gochuu, yuutuubii keenya immoo sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa isiniin jenna. Torban hanga deebinee sagantaa biraa wal arginutti nagaadhaan tura. Shaaloom.